Gadameessa haadha koo keessatti situ na tolche. Irra deebuu ishee amma. Keessa namummaa koo situ uume. Gadameessa haadha koo keessatti situ na tolche. Ameen. Waa'ee waan kanaanii yeroo muraasaaf waan afur qulqulluun nutti dubbatu dhaggeeffanna. Yoo uumamatti achi darbitanii uumamatti yoo achi darbitan mee uumamaa seera uumamaa boqonnaa 15 dhaqaa. Kun erga ta'e booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keeti, gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a jedheen. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa utuu an dhala dhabee jiruu maal anaaf kennuuf jirtaa? Namni mana koo dhaalus Eliyaazaar nama Damaasqoo kanaa jedhe. Abrahaam ammas kunoo ani dhala naaf hin laanne hojjetaan mana kootii ana dhaaluuf jiraa jedhe. Yommus dubbii Waaqayyoo gara isaa dhufee, namichi kun sin dhaalu, ilma ofii keetii dhalchitutu si dhaalaa jedheen. Mee isa lakkoofsa 5 kanarra yaadaan. Abrahaamin alatti gadi baasees gara bantiiwwan Waaqaa ol ilaali, urjoota lakkaa'uu yoo dandeesse lakkaa'i jedheen. Kana booddee immoo sanyiin kees akkasuma hin ta'a. Abrahaam Waaqayyootti in amane, inni immoo qajeelummaatti lakkaa'ameef. Mee lakkaa'uu kana ilaala. Abrahaam urjii lakkaa'e, Waaqayyo immoo amantii lakkaa'e. Isan ilaallame. Dubbiin kun dubbii iccitii mataa isaa qabudha. Daawit immoo keessa koo namummaa koo situ uume jedha. Kunis immoo dhoksaa mataa isaatii qaba. Nama jechuun keessa jechuudha walumaa gala. Malee nama jechuun fuula duwwaa miti. Nama jechuun agartuu duwwaa miti. Nama jechuun harka duwwaa, miila duwwaa miti. Keessa namummaa koo. Nama jechuun isa keessaati. Harkaan miila qabaatee garaan isaa nagaa miti taanaan isaan ni bineensa jettu namumaan jettanii beektanii? Isaan ni bineensa, isaan nabshaala, isaan ni haxxeedha, isaan ni dongna, isaan akkasii jettu. Eewuudhaan jettan kan abalu ilaa of tuulaa jettuun eenyuun jettan? Jaldeessaa yaadattee of tuulaa jettu namaan jettan. Keessi namaa yoo ilaa nama Waaqayyoo. Biyya lafaa kana irratti nama Waaqayyoo namaan jechuun baay'ee sarara mataa isaatii, adeemsa mataa isaatii qaba. Caallumattani nama Waaqayyoo jechuun ulfaata. Sababni isaa nami seexanaas jira. Hin jiruu jedhan Yohaannis maal ijoolleen seexanaaf ijoolleen Waaqayyoo maaliin adda baafamu? Jirtanii maal isaaniitiin adda baafna? Ijoollee seexanaaf ijoollee namaa, ijoollee Waaqayyoo hojii isaaniitiin beekamu. Yohaannis ergaa isaa yeroo caafu hojii isaaniitiin gargar baafna. Ijoollee Waaqayyoof ijoollee seexanaa. Akkas jechuun isuma harka qabu, isuma ija qabu, isuma mataa qabutu yoo nama miti ta'e seexana ta'a jechuudha. Kanaaf Daawit keessa namummaa koo situ tolcheen. Mee uumamattan achi deebi'a. Abrahaami kakuu qaba. Nama kakuu lakkaa'udha. Garummoo ijaa hin agarre. Ilaa dhaggeeffadhaa. Dura sagalee nama lakkoofsise. Rakkina nama lakkoofsise. Abjuu wantoota garaagaraa lakkoofta. Hin lakkaa'e. Bara nan lakkaa. Gadi baarsee urjii lakkoofsise. Gadi bayitii cirracha ilaalii. Mee lakkaa'i jedhe. Waaqayyo akka inni hin dandeenye beeka. Garuu maal afaan isaarraa barbaade beektu hin danda'uun akka inni jedhu barbaada Waaqayyo afaan Abrahaam irraa. Ilaa nan dadhabi'an akka inni jedhu barbaada. Namni kun sii galaa jiru immoo. Ilaa nan dadhabi'an lakkaa'u maali yaa Waaqayyo kana hin danda'uun akka inni jedhu barbaada. Gadi bayi urjii lakkaa'e akka inni beekee lakkaa'een finne beeka Waaqayyo. Nan dadhabee akka inni jedhu barbaada.
yeroo waa si yaalchisu kayyal nan dadhabe akka tettummoo barbaada. Nami tokko hiyyaalaa duukaa fiigaa hin lakkaa'aa hin deemaa hin socho'aa dhumarra yaa waaqnan dadhabe yeroo sana dhufa inni yerootti cuftee galtu cufeeraan nan dadhabeetti yerootti galtu inni immoo hin dhufa jechuudha. Amma kun ergaa namaati beektaa tas keessa waan ati dhiiftee galte sana siin jalqaba jedha gooftaan. Nan gadi baay'ee lakkaa'e. Abiraam wallamaan hin danda'u tokko saayinsiidhuma isaa olaalte umuriidhaaf hin danda'u jaarsi kun urjii keessa laalu. Machaa jedhe jaarsa umuriin xiqqoo si'achi siqe jedhe hundi keessanuu achiif deemaa jirtu. Ifan danda'an jirri. Baatirii yoo itti qabde dhuftee na waraantu siin jiru. Nan ajjeeftu dhuftee siin jiru malee gadi qabdu abbee lafatti siin jiru. Namni namaan guddoo keenya abboota nuufa jiraatanii gadi qabdu abbee lafatti hin danda'u ifa. Waaqayyo akka godhe Abrahaamin silaa on danda'u ol ilaala. Amma waaqayyoon kana arguun barbaada maal fakkaata jedha namni tokko yoo gadi baatee biiftuu kana daqiiqaa 10 ilaaluu dandeesse ati dhuguma gobosiidha waaqayyo hin agarta. Hin jimu mee gadi baatee mamee biiftuu kana indee baay'ee akkami faabee indee hin jetta ammas tasa waan hin danda'amne gadi ba'i lakkaa'i jedhe. Gadi ba'i lakkaa'i yeroo lakkooftu hamma isaanatti miidha gadi ba'ee lakkaa'e 1 2 3 4 5 ta'a hin cima jedhee deebi'e. Mee laga immoo bu'i. Jaarsaan barcumarra taa'i jedhu malee ka'i laga bu'i hin jedhan beekaa qora. Ka'i laga bu'i cirracha galaana lakkaa'e. Amma dhagaa kan lakkaa'u ijoollee ilaa kun amma lakkaa'u olte isheen xinnoon kun. Walitti hammaaranii biyyoo kana tokko dhagaa tuulu ijoolleen hashawaa kana walirra naqaniiti wayi safaranii kaatu. Dhagaa maayiraayi beekaati waan ijoolleen hojjettu hojjechiisa. Beekaa akkas godhaaf dhaqii lakkaa'e 1 2 3 minjimannoo egaa isa amma lakkooftee dadhabde sana ulfina keessa akkasuma lakkooftee dadhabdaa. Amma kana deemem ilaame hamma ammaa rakkina kan lakkoofte ulfina immoo lakkooftee dadhabde. Hamma ammaa boo'icha yaaddoo hamma ammaa kisaaraa lakkaa'aa kan turte har'aa kaasee waaqayyo akkasii godha. Ulfinati lakkoofteen finne tokko sitti bana. Ameen jedhi baakkeeyyeeti. Hin lakkoofsise. Lakkaa'i jennaanan lakkaa'ee dadhabe. Lakkaa'i jaanuu akkasan ta'e. Ilaanu akkasan ta'e lakkaa'i jennaanan lakkaa'ee fixuu dadhabe kakuu. Lakkaa'i jennaanan lakkaa'ee fixuu dadhabe gaarummaa isaa sammuu koon oli. Lakkaa'i jennaanan lakkaa'ee fixuu dadhabe araara isaa tilmaama koon oli. Waanan hin dandeenye naa godhe. Waanan ta'uu hin dandeenye na taasise. Manan tolgaluu hin dandeenye na galche. Fayyinan argachuu hin dandeenye na fayyise. Nama ta'uu hin dandeenye lafee walitti funaanee biyyoo kana dolondolee nama godhee kaa'e waanan lakkaa'een finne harka kee olitti fuudhiiti anuu lakkaa'een fixuu dadhabee dhaame harka lamaan ol fuudhaa jedhaati lakkaa'e jennaanan lakkaa'ee fixuu dadhabe jedha nama si bira balitti godhiti kaayimee dhimme ilame kaayi akkasumiti balitti godhiti kaayi jedhin bal rafaa hirta hedhin mee waan dinqiin isinitti hima abbee ilaabe ergaa nama 8 bal godhe raaj godhe lamma sirra ergaa nama 8 waan ati lakkooftee zarmaanzarii ketti dabarsu tokko sii ta'a. Waan ati lakkooftee fixuu hin dandeenye tokkotu sii ta'aa jira. Keessa namummaa koo si tolchee gadameessa haadha koo keessatti gaafa na uumte lafeen koo tokkoyyuu si duraa hin dhokanne ilaakkee dhala bara nami gaarummaa waaqoo lakkaa'u. Nami gaarummaa waaqayyoo lakkaa'u buddeen lakkaa'u miti lafee lakkaa'u isa kan argiteetta Abrahaamin Daawit lafee lakkaa'u ati fira lakkaa'iyyati ati birrii lakkaa'i birriin kun xinnooti waaqayyoo nagatee jette lafee lakkaa'i lafee kee lakkaa'i hin jedhe buddeen kana nyaaddeen shiroon kun naa ta'u deedeette lakki namummaa kee lakkaa'i.
gaarummaa keessatti buddeen duwwaa miti namummaatu lakkaa'amaati. Nama sibiraatti galagali ati nama waaqayyoon galateeffadhu jedhin. Maal warra deebi jedhin mee ati nama waaqayyoon galateeffadhu jedhin. Mee kutaa kanaa mee haa dubbisu 39 lakkoofsa tokko kaasiiti. Mee saba kanaaf hagaluuti caaffata kana dubbifatanii. Yaa waaqayyooti qortee na ilaalteetta. Na hin beektas. Taa'uu koo fi ijaajuu koos hin beekta. Taa'uu koo ijaajuu koo beekta. Fagoodhas yaada koo hin hubatta. Ilaa dhaggeeffadhu. Fagoodhaa yaada koo hin hubatta. Ka'ee adeemuu koo fi ciisuu koos gargar hin baafta. Ka'ee adeemuu koo ciisuu koo gargar maal goota? Hin baafta. Eeshi. Karaa jireenya koo hundumaas keessa hin beekta. Utuma dubbiin afaan kooti hin bahin. Utuu dubbiin afaan kooti hin bahin. Isa ani jechuuf ture hundumaa. Isa ani jechuuf ture hundumaa. Ati dura illee hin beekta. Ati dura beekta san jechuuf ture. Yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo. Ati karaa hundumaa naannoo kootti argamtee harka kee irra qabdee jirta. Nan danda'edha amman keenya maal beeka waa Waaqoon akkoo bara 1994 biyya sanatti dhaladhe achi nan baafne Waaqayyo. Jedhaman keenya beekama nan waldaa kee taa'ee beeka. Daawit nan dadhabeedhe bakka maal dadhabe beektayi gaarummaa isaan dadhabean jedhe. Lakkaa'ee lakkaa'ee lafee lakkaa'ee sammuu lakkaa'ee garaacha lakkaa'ee gurra lakkaa'ee tokko jedha mataa jedha maaloodha kun mataa lama jedha ija jedha kun maaliif si gargaara lakkooftee beektaa kan kanaaf galateeffattee beektaa hin beektu sadii jedhe kun maaliif si fayyada sanamma jedhu dhagaa jettaa waa'ee kanaaf galateeffattee beektaa hin beektu takka. Ishi kaardii guuttee heloo ittiin jettuuf teeleen maal sirraa fudhataa jirti? Birrii. Bilbilli kee immoo maaliin hojjetan sagalee fidu? Maal jettan? Chaarjiidhaan chaarjessiteetu sagalee sii fide. Tola fidee? Hin finne tola. Heloo kan jette tola. Yeroo ati guutteettu warri teelee kabajamoo maammila keenyaa hafteen irra keessanii ga'a miti. Herrega dabalataa guuttadhaa. Jetti mitiire Waaqayyo isaana eebbisu an nama hiyyeessa kabajoon Itiyoo Teelii duwwaan beekan kabajamoo jedhu hiyyeessaan. Isaan kabajamoo jedhu isaan hiyyeessaan. Hiyyeessaan kan akkeedhu Teelee duwwaan argean. Kabajamoo maammila keenyaa sakaardii guuttachuu dadhabeen kabajamoo jedhu. Isa abbaa shaniitti guuttachuu dadhabeen kabajamoo jettu ati immoo jela. Hafteen herrega keessanii ga'a miti. Yoo akkas ta'e malee maaliin gootachuudha? Bilbilaan ture mate hello hin jenne akkas ilaa dhaggeeffadha akkas yoo goote malee hin bilbiltuu jechuudha. Kan gurra kanaa maal guutte? Guutuu dhiisi tokko yaadatee iyyuu inni yaadatee ma bishaan itti naqeellee akkasiin godhu tokko. Bara 1984 keessa isaa ilaale. Hamma bara Waaqayyo si eebbisuuti ilaaltee humbeettooti lafasaa. Itti jechaa deemu. Taammiru jechaa deemu karaa kanarra. Kanatti beektu kana. Waa'ee isaa yaaddeen beektu. Ishi. Mirga wabii abukaatoo jechuun nama sii dubbatuuf maal laatta? Mana murtii yeroo dhattan. Birrii laatta. Isa haasoftu kana lagatii kanaa laattee beektaa ammati. Takka hin goone takka hin goone kana. Kanaaf keessa namummaa koonni jedhu kanuma lakkaa'e. Nama jechuun ilaas keessa jira laphee keessa nama. Sombas jira, tiruunas jira, onneenas jira, garaachasuma keessa jira. As keessa naqeha. Hin qabdanii isin? Qabdu. Qabdu in ilaaltuun ilaalaa yeroo raftan halkan akka godhaati ilaala as keessa jira. Wanti hundumtinu ilaa dhaggeeffatu. As keessa sombi hojii dhaabennaan maal jedhama? Du'aa reef. Tiruun hojii dhaabennaan nama miti. Onneen hojii dhaabennaan nama miti. Ishi amma keessa namummaa koositu tolchee jechuun isa kana laa. Meettuma fufiyaadho haraaftuu isheen. An ol si bira ga'uu hin danda'u. Ila an si bira ga'uu hin danda'u. Ila ofitti na fudhu jetteet.
garoo fi keetitti na fudhu biyyi lafaa naa qame jedhe. Eessatti si fudhata? Maal jedhe Daawit yaa? Ani ol si bira ga'uu hin danda'u. Hin danda'an si bira ga'u. Inde hin danda'an jedhe. Yoo sinin lafa dhee ofitti na fudhattat. Yoo beelofte ofitti na fudhattat. Kunoo inni dhugaan galeefoo natti cimaan si bira ga'u hin danda'u jedhe. Ulfinaan kun ulfina kennuufii jedhama. Mi harka keetti qaasiti yaa Waaqayyo ulfaadhu jedha. Hishibbo. Hafuura kee duraa eessan naqaa? Hafuura kee duraa eessan naqaan? Fuula kee duraa eessattan baqadhaa. Fuula kee duraa eessattan baqadhaa. Bantii Waaqatti yoon ol ba'e. Yoon ol ba'e. Attachi jirta. Achuma jirta. Iddoo lafa jalaa keessa yoon ciise. Lafa jala yoon ciise immoo achuma jirta. Atachittis immoo hin argamtu. Achittis immoo hin argamtu. Ani baallee baasee akka ifa ibariitti balali'ee galaana dhimdhima qarqaras otuun qabadhe. Otuun qubadhe. Silaa achitti immoo harki kee ana gaggeessa. Silaa achitti immoo harka keetu na gaggeessa. Harki kee mirgaas jabeessee qabaa ture. Na qaba ture. Ish ol fuudha. Iyyaatti yeroo sadi ani fayyaadha jedha. Fayyaa. Jedhime ani fayyaadha. Lakkaa'ee fixuu hin dadhabe kan jedhu jira. Lakkaa'een fixuu dadhabe. Kakuusaa, ulfinasaa, araarasaa, gaarummaa isa Waaqayyo si hojjete kan ati ogummaa Waaqayyootu lafa taa'ira maddan. Ogummaa Waaqayyootu waldaa kee nammee taa'ira. Beekumsa Waaqayyootu as keessa nammee taa'ira. Gurri kee beekumsa Waaqayyooti. Agartuun kee beekumsa Waaqayyooti. Afaanni kee beekumsa Waaqayyooti. Mormi kee garaan kee ilaa kunoo beekumsa Waaqayyoo. Ati beekumsa Waaqayyooti. Namni ija balleesse, namni ija isaa addeessee gurraachesse beekumsa Waaqayyootu uffatee jechuudha. Namni hidhii isaa gad dabalee ol dabalee gad diimessee ol diimesse beekumsa Waaqayyootu uffatee jechuudha. Namni rifeensa isaa qayeessee takka gurraachessee takki ol jissee takki gadi jissu beekumsa Waaqayyootu uffatee jechuudha. Namni garaa Waaqayyoo kenneef anamma bara kana akkamitti fuudhu kan jedhu anaaf gaaffii sodaanneerra yaafira. Asitti handhuuratti intinii kaatu addana handhuura uranii. Handhuura uranii warqeetti kaatu asitti. Funyaanitti hin kaatu hin gubanne. Harkatti hin kaatu hin gubanne obsaa gaamman kana haasa'utti ciniinsifadhaa. Dur gurra tokko abbee rakkatee ilmi hiyyeessaa dhaqeeti sangaa isaa gurguree warqeedhaan itti warqeetti kaa'e mormaaf gurra jedhu dur ammoo garaanis jalqabe handhuurris jalqabe. Hin gubanne garaa duwwaa itti gurra immoo iddoo sadi asiin urtii beddee isa keessaa duwwaa uruutu ishee hafe isa urraan zeeroo taata sila beektaa dhiirtattis dhugumaan isinin jedhaa jira dhugumaan isinin jedha qormaata guddaa kee arra qormaata guddaa keessa jira qormaata guddaa akka biyyaatti maaloo irratti nu hojjedha akkana kadhata dadhabe harka ol fuudha maal jedha nagaa ila malee haafuu dhiiru maal hin gubatteetis la yoo warqeedhaan fuudhate ganaa kan gurraa yaadda gurra iddoo sadii hin yaadda kan funyaanii hin yaadda gana kan handhuuraa hin yaadda gana kan qubaa hin yaadda warqeetti naquuf maal goddoon numaatti kaaree maal hin gubanne nu harka ol fuudha inni ukkubdi isheen kun harka ol fuudhi ka iyyaati jira Yesuus jedha maaloo kana maal lallabu waldaan kiristaanaa lallabani kun cimeera bira darbuudha tu beekanii bira darbu saggoorraan kennime harka kee gateetti nama si biraarraan nama lamaaf tikeetti milkaa'inaa citeera isin keen jirtanii harka ol fuudha nama lamaaf tikeetti milkaa'ina citeera nama waa yaadaa ittu jira tabbasitti ta'e milkooftee taa dhaqe mijateera dhaqe raawwatameera dhaqe milkooftee taa dhaqe isa si hidhe kana sirraa kuteera jedha Waaqayyo isa karaa si dhaabe sirraa fuudheera jedha Yesuus taqallali ofirraa fuudhi narraa fuudhameera jedha Waaqayyo fuudhameera narraa sirraa fuudheera kana maantu ola gafrahadia seklahados yes tumurameera dhaqe ila ergaa kan naqaayira tumurameera dhaqe isheewu kana manummoo qaman isa 100% 99% kana man ishi ergaa sittimu raaju ergaa sittimu tumurameera dhaqe ishi raaju hinaman taaremmat
waaqayyo hiddaa sana sitti buqqisa. Xumurameera dhaqe. Ilaa kun ergaa keetti xumurameera dhaqe. Hidhaan sirraa hiikameera dhaqe. Isa siidhe sirraa kuteera dhaqe. Hidhaan lafaa kaati yeroo sadii hidhaan narra hin jiru jedha. Narraa hiikameera jedha. Ameen jedhaa guddisaa ta'a.